Ashamaa harka fuune daawwattoota keenya oduu istiidiyoo Minisootaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu kana isinitti himuun kan si waliin turu an Itichaa Guddataati. Godina Booranaa aanaa Areerootti lola gaggeeffameen namoonni 13 wareegamuu fi namoota 23 madaa'uun immoo odeeffannoon gamasii arganne ni mul'isa. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Sadaasa 24 bara 2017 gootonni Oromoo daangaa biyya abbaa isaanii kabachiisaa osoo jiranii namoonni 13 wareegamaniiru. Namoonni 23 ol ammoo madaa'uun himame. Kun kan ta'e lola qindaa'aa loltoonni wayyaanee fi poolisoonni abdii illee godina Booranaa aanaa Areeroo irratti geggeessaniin. Akka jiraattonni jedhanitti haala ammaa kanaan waraanni kana fakkaatu kana duraan nu mudateen beeku. Kan guyyaa har'aa adduma jedhan humni addaa poolisii naannoo Somaalee meeshaa waraanaa ammayyaawaa hidhachuun kan duulanuu irratti jalqaban. Aanaa Areerootti kallattiiwwan sadiin kan humni kun weerare. Birmannaa ummatichaatiin humna hidhate kana dura dhaabbachuutti seenan. Battalumatti namoota sadi nurraa ajjeesan. Nuti fala biraa waan hin qabneef mirgi ofirraa ittisuu dirqama nutti ta'eera. Haaluma kanaan reeffa isaanii illee 18 waaqatti addeessineerra jedhan. Erga kisaaraan jabaan isaa mudatee booda raayyaa ittisa biyyaa wayyaaneen ajajamutti iyyatan. Isaanis birmatanii turan. Nyaapni kun lamaan waliin ta'uudhaan lola nurratti eegalan. Haga gabaasa kana qindeessinitti battaluma lollitti geggeeffametti namoonni 10 loltoota wayyaaniitiin ajjeefamaniiru. Humna addaa poolisii naannoo Somaaleetiin ammoo kan ajjeefaman namoota 3 jedhan. Waliigalatti aanaan Areeroo gootota 13 dhabdee jirti. Gootonni biyya abbaa isaanii irratti aarsaa kafalan yoomiyyuu hin dagataman. Namoonni 23 ol yoo madaa'an manneen yaalaatti waldhaanamaa akka jiranillee namni qaamaan lola irratti hirmaatan ni dubbatu. Sillaa'u agammaan dubbii kana amma walumaa galatti namni ammaan tana du'e nam 13 laga. Nam 13 keessaa nam 3 ammoo ganama warri liyyaalliitti jeese nam 10 ammoo makalakaatti jeese namni madoo nama 21 nam sun keessa namni 9 ammaan tana hospitaali yaaballu ga'ee jira. Kaan ammoo madaa xiqqoo gogoomti naannoo Areerootti yaaluu jirani. Haali ammaan tan jiru kana walumaa galatti akkanatti dhuftee fuula mootummaan abbarree akkanatti uummata keenya ammaan tan bakka bo'aan akka malee Hawaasni Booranaa irra caalaan isaanii horsiisee bultoota. Hawaasa nagaa loon isaa tikfatu itti duulanii haala gaddisiisaa ta'een ajjeesaniiru. Aanaan Areeroo wayita ammaa dirree waraanaa fakkaatti kan jedhan namni kun qaamni isaaniif birmatuu fi isaaniif dubbatu dhabamuun gadda olaanaadha. Lolli guyyaa har'aa aanaa Areeroo irratti geggeeffame kun kallattii sadiin jedhan. Bakki kunniin kubii dhuuntii Bonqoroo fi dirree diimaa ta'uun beekameera. Humni addaa kallattiiwwan kana maraan duula yoo nurratti eegalan nutis ofirraa ittisuun weerartoota 18 ajjeesuu namni kun dubbatan. Aanaa Areeroo rakkoo jajjabduu jira bari kan karaa sadiin liyyu poolisiin ta'an uummata mursiise bulaa kan agasaatiin jiru karaa sadiin itti qabsitee liyyu poolisiin karaan sadeen dirree diimaa kubii dhuuntii bonqoora. Kara sadeen kan ganama akkuma isiin dhufte namatti akkuma isiin dhufte uummata ittiin buutu uummati dhahee furra liyyu poolisii ta'an furra deebisee karaa yeroo sunitti gara diinaan deeman hedduu naannoo bara 18 naannoo sun irra ajjeesanii eeggisuun ammoo yoo dhikkuma jedhanii makalaakaan itti buutee keessa naannoo bara bonqoraatiin uummata gamkeenna ka jiru dhukaas guddatti bantee namni baay'ee miidhamee amma kun dubbiin jajjabduun jirtu uummata illee baay'ee nurra miite. Hawaasa jireenya isaatiin waldhaansoo ba'aa jiraatu bifa kanaan itti duulanii lafarraa hobbaasuun baay'ee nu mufachiiseera nu gaddisiiseeras jedhan. Mootummaan wayyaanee uummata Oromoo lafarraa fixuuf karoora bara dheeraa akka qabus namni kun dubbatanii jiru. Erga ajjeechaan gara jabeennaa hawaasa keenya mudateen booda poolisiin Oromiyaa dhufaniiru kan jedhan namni kun ta'us humna gahaa hin qaban kan isaan ajajuu qaama nu hobbaasaa jiru waan ta'eef jedhan. Sunitti poolisiin Oromiyaa eeguma wanni cufti taatee dabartakaan eegisuu gad dhufanii deeggarsi agarsi maraa erga isaan dhufaniin boodatti isaanillee hamni taatee sila uummataaf deeggarsiin godha ka jedhee filatti wanni jedhanitti isaaniyyuu waraaniyyuu akka addaan dhaabat ta'e uummatiyyuu miidhame keessumaa naannoo dirree diimaa tuuffaa uummatillee akka gaariitti magaala wayitti jira magaala kan akka gaariitti barbadeesse magaala kan keessatti seenu naannoo kanatti illee barbadeessanii keessa baane achiin booda uummatiyyuu bakka baay'ee waan miidhameef isaan uummatum waliin gaddee gale warri abboo ollee
qabu adoo jiraatanillee wannummaa waadhaatii jirtu yoo makalaaka arganii waan isaan taanan hin beeku. Haala gaddisiisaa ta'een hawaasa aanaa Areeroo irratti duula qindaa'aa geggeeffamaa jiru ilaalchisuun qondaalonni aanichaatis mufii isaanii dhageessisaa akka jiran namni kun himaniiru. Amma ani jiru walumaagalatti baay'ee waan nama arsee fi ammaan tana warra marti keeyyaa waan akka poolisii jira maali akkasumas waan kidhanan bulcha ofgee fakkaata kachi jirtu cufayyuu isaanillee itti kaanii uummatii isaanii sammoo namni nu fixuu jiru makkalaakkaadha makkalaakkaan illee namni hagammaan tana nu balleessuu jirisi kanaaf akka nu keessa baatu jechi jedhu warrillee baay'ee bakka lolaa jira nam baay'ee dhagaamee fuulli jiru haalli jirullee baay'ee kan nam gaddisiisudha. Akka jecha nama kanaatti humni addaa poolisii naannoo Somaalee guyyaa kaleessaatis aanaa Liibaan weeraruun daa'ima loon tiksu ajjeesuun loonis saamuu dubbataniiru. Kana kan mi'eeffatantu guyyaa har'aa aanaa keenyatti duula kana wayyaanee waliin irratti geggeessan. Karoorri weerartootaa kun aanaalee godinoota Booranaa fi Gujii weeraruu qofa osoo hin taane haga walakkeessa daangaa Oromiyaatiif amoommataa jiran. Waan nama Liiban irra jalqabee hangartiitti guyyaa kan amma yeroo warri gara Liiban jiru naannoo malka gubaatiin itti birmata jedhee galaanin taakka jiru gamatti makkalaakaan akka inni ittiin taa'etti nartitti haxaa turte. Asuma deebi ammoo naannolee kaanitti illee kaleessa amma galgalan irratti gara amma haala Liiban sullee mucaa daa'ima horii waliin fuutee kaatee deemteen horii illee biiftee mucaallee jeeftee barii kanachi beeree sarganii jedhanii warri haali isaan xiyyeeffannaan isaanii guddaan akka seenuuf akka ilaaluu jirrutti yeroo baay'ee yoo armatti dhufan beekti isaanii nama keenyaan waliin magaalanii baay'ee dhumatanii jiranii naannoo kayyoo dabsatanii bakka tana akka jirtutti yoo dabsatan taate karoora isaanii ka Oromiyaa walakkaa fudhachuu feenaa jedhan kaanii waan galmaan gaata waan itti fakkaatee fi naannoo kanatti haga danda'amtutti wanni isaan waraan kan cufatanii danda'anii fi isaan kanaa kan jiru akkasitti ilaallaa wanni keessaan mul'ataallee sanu. Dhumarratti akka namni kun jedhanitti bulchiinsi Oromiyaa wayita ammaa afaan mi'eeffachuun haasa'u malee ummata Oromoo daangaa irratti dhumaa jiruuf birmannaan taasisan hin jiru. Osoo isaan Finfinnee ta'anii haasa'anii ummanni keenya ajjeefamu qabeenyi jalaa saamamuu fi daangaan abbaa keenya guyyaa adiidhaan weeraramaa jira. Kanaaf dhuguma ummataaf dhaabbatan taanaan hawaasa keenya dhumaa jiru bira dhaabbachuun isaan irraa eegama jedhan. Kasan dhaamsallee nuufillee gootanii harki caalaan amma uummati kun uummata godina Boorana kanaa fi keessumaa ispeeshaal naannoo godina Gujii Bahaatti naannoo sunitti uummatni oobdii ammaan kan jirtu kulleen oobdii durii kan uummati Oromoo durii lafirra dhabamsiisan kaan hagammaa akka jijjiiramtullee jirtu uummati sunatti illee walii galteen tokkofuma waliin dhaabannani taasisu warra kan uummati burjaajeef kan saati uummati ammoo ofirra dhowwa jedhullee kan dur dhaabatullee warri suni yoo Oromiyaan baalan sun isiin dhugumaanii jiraattee afaan lammaa faati dubbatan kuniyyuu afaan sobaatiin kan dhugaa isaan taat kara sun gulaallee lakkiyyannoo akka namni sulleen achitti ilaalee dhugumaan uummata Oromootiif illee kan quuqallee dhugumaan nama hojjetaa fedhe naannoo sullee xiyyeeffannaallee itti kennee uummati keenya baay'ee dhumachuu jira karaa danda'aniin Oromoon guutuulleen namni xiyyatan bira dhibiin hin jiru gandi damijaa walakkanum dhumachuu jira Oromoon naannoo biroolleen jirtu akkasiin waan kan irratti ilaaltan uummata ergaa akkisan nuu dabarsitanii isaniif jechuu barbaade sanii kaaman. Oduma wal qabateen biiroon kominikeeshinii aanaa Areeroo namoonni 6 ajjeefamuu mirkaneessee jira. Godinoota Booranaa fi Gujiitti aanaaleen hedduun xiyyeeffannaa humna addaa poolisii naannoo Somaalee jala galaniiru. Areeroo haga Liibaanitti dugda daawwaa haga sabbaa boorutti adoolaa haga shaakisootti mooyyalee haga caalmuuqitti duulatu nurratti labsame ajjeechattu nutti hammaate namoota keenyatu haala gaddisiisaa ta'een qe'ee fi qabeenya isaanii irratti obbayaa jiran rakkooleen kibba Oromiyaatti geggeeffamaa jiru iyya reebuudhaaf taatee jirti. Kanaaf uummanni Oromoo godinaalee biroo keessa jiraatu akka isaaniif birmatu gaafataa jiran. Ilmaan Oromoo naannoo Somaalee keessaa buqqa'uudhaan godina Harargee Bahaa aanaa Dadar qubatanii jiran rakkoo hedduuf saaxilamnee jira jechuun komatanii magaalaa kana keessaa namoonni qubatanii jiran 1,000 olitti akka lakkaa'amanii jiraattonni magaalaa sanaa dubbataniiru. Gabaasa qabna. Ilmaan Oromoo naannoo Somaalee keessaa buqqifamuudhaan godina Harargee Bahaa magaalaa Dadar keessa yeroo qubsiifamanii jiran rakkoolee hedduuf saaxilamnee jira jechuun komatanii. Wanni jiru qabattoonni naannoo Somaalee buqqee dhufe haala rakkachaa jiranii gabbanaan waan irra ciisanii qaban waan nyaatan qaban waan takka haala rakkachaa jiranii magaalaa kana keessatti haala rakkachaa jiran. Hanga kana waan kan gargaaraa jiru qayyoo magaalaa ta'een naannoo Somaalee isaa itti sarara dhufe
achira irratti rakkina cimaadhaan nurra gahaa jira. Inni halkan kan qabbanaan dhukkubsatee hospitaala galaa jira. Kaachira dhukkubsatee filaa haala reedoo jedhanis ni jira. Namni amma iddoo bakka bakka jiru lafa keessa jirutti nama 1,100 du'e. Kalee guyyaa baay'ee qofa nama 5 hospitaala deemee sarara hammi tokko riifar godhamee jira haraa. Hospitaala aanaa dasarra mishin bakka jedhamu mishin bakka jedhamu achi seenanii jiran. Namni naannoo Somaalee keessattan qabeenyaa fi qe'ee kiyya dhiisee magaalaa Dadar keessatti kaambii galuuf dirqameen jira jechuudhaan OMN itti dubbatan akka jiranitti magaalaa Dadar keessa baatii 3 turrus deeggarsi nuuf taasifamaatti jiru gaamiti jechuudhaan dubbatu. Haa ta'u garuu deeggarsi qeerroon magaalaa kanaa nuuf taasisaatti jiran guddaadha jechuudhaanis galateeffataniiru. Sadarkaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti maqaa lammiif gaachana jedhuun deeggarsi maallaqaa walitti qabamaatti akka jiru beekna. Garuu nu immoo gargaarsa argachaatti hin jirru. Namoonni 5 illee guyyaa kaleessaa rakkoon isaanirra ga'uudhaan wal'aansaaf gara hospitaalaatti fudhatamuu isaaniillee dubbataniiru. Nama naannoo Oromiyaatiif amma dura baadii kana eegala irratti raashina waati kun onnanii jedhan hizbiin nama hedduu waan taane jirru. Raashina san nyaannee finnee haalis waan uffannu fitamuu huccuuta naannoo Somaalee faayitiflee bakki sajii kunoo ilaa hangaarraa kanaa oduu jirin akkanas ta'aa jira. Namoonni deeggarsa nuuf gumaachaatti jirtan galata guddaa qabdu kan jedhani. Namni kun miidhaawwan hamaa keessa jirra. Namni kamiyyuu bakka qubsamaa akka argannu akkasumas jiruuf jireenya keenya akka mo'annuuf gumaachi keessan kan yeroo kamii caalaayyuu nu barbaachisa jechuudhaan waamicha oromummaa isaaniis dhiyeeffataniiru. Amma wanti barbaadu nuti iddoo kanatti haalaan waraabachaa jirruuf jecha naannoo Oromiyaattis ta'e uummanni keenya Oromoo bal'aan hundinuu gargaarsa nu gargaaraa jiraniin haalaan isaan galatoomfanna. Garuu ammoo amma kana iddoo kanarraa akka iddoo qubsumaatti hafanii hatattamaan bakka kanarra qabbanaan namni keenyaas keessatti hin dhumne gaa'imni as jiran bakka halkan kanatti ijoolleen warri baatis akka jira warra oolmaa jira warra dhalee guyyaa Yuunivarsiitii Jimmaatti barattoonni muummee injiineringii fi saayinsii kompiitaraa waggaa 2ffaa barachaatti jiran gaaffii gaafanneef bulchiinsi yuunivarsiitichaa deebii sirrii nuuf hin deebisne jechuudhaan barnoota addaan kutuu isaanii beeksisanii. Barattoonni kun jechaatti kan jiranii qormaata egziitii qoramuu jibbinee osoo hin taane bakka meeshaaleen deeggarsa barnootaa hin jirretti qormaata kana fudhachuu waan hin barbaanneef fuuldura dhaabbannee jechaatti jiru. Bal'ina qabna. Barataan yuunivarsiitii Jimmaa muummee injiineringii barachaatti jiru gaaffii akka barattoota mooraa keenyaatti dhimma qormaata egziitii irratti osoo barnoota keenya irra jirru gaafachaatti turreef bulchiinsi yuunivarsiitichaa nuuf deebisuu dhiisuunsaa barnoota tibba kana dhaabneef sababa guddaadha jechuun komata. Yuunivarsiitii Jimmaa keessa torbaan darbeerraa kaasee gaaffii gaafachaa turre gaaffii egzaamiin nurraa eegalamuu qabu. Torbaan darbe keessa gaaffiin keenya seera qabuun barumsas barachaatuma gaaffii gaafachaa turre torbaan san akkasumatti barnootaan xumurre gaaffii gaafachaati. Gaaffii keenya deebisaan nullaa ta'e bulchiinsa mooraatii fi qaama dhimmi ilaalaturraayi. Torbaan kana keessa jechaadha wixata darbeerraa kaasee hiriira guddaa baanee turre. Hiriirichi yaadannoon isaa qormaata hanga nurraa hafutti barnoota hin barannu qaama nu keessa tokkummaa keenya diigee barnoota seene kan argame tarkaanfii irra fudhanna. Yaadannoo akkana jiruun barnoota addaan dhaabnee turre. Waan nama dhibu tokkummaadhaan sablammoonni barattoonni hundinuu irratti hirmaatee tokkummaadhaan sagalee keenya dhageessifachaa turre. Torbaan kan akka haaluma saniin barnoota itti dhaabnee jirra jechaadha. Wantota darbeerraa kaasee amma. Gaaffiin kun gaaffii barattoota Oromoo qofaa osoo hin taane kan barattoota sablammiilee biroo ta'uu isaallee kan dubbate barataan yuunivarsiitii Jimmaatti muummee injiineringii barachaatti jiru kun bakka meeshaaleen deeggarsa barnootaa ga'an hin jirretti qormaata egziitii kana karoorsuun iyyuu dogongora guddaadha jechuun saganticha irratti mormii qabaachuusaa dubbata. Barataa kanaan qormaata qoramuun akka barataatti sirrii ta'ee osoo jiru icciitiin qormaata kana mormaatti jirtanii maali isa jedhu yommuu gaafannetti innis wayita nuuf deebisu qormaata hin qoramnuu osoo hin taane gaaffiin keenyas ta'e yaanni keenya maaliif nuuf hin kabajamu isa jedhudha. Kan biroo immoo doorsisni nurratti gaatti jirus daangaa darbee jira. Walgayii waamamne irrattis pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Fiqiree Lammeessaa waliinis walii galtee malee walgayiirraa baaneerra. Kanaaf wal morkii jabduutu barattootaa fi bulchiinsa
bulchiinsa yuunivarsiitichaa gidduu seenee jira jechuunis haalli qabatama mooraa isaanii keessa jiru sirna baruuf barsiisuuf hawwataa akka hin taanes ibsee jira. Walgahii nu godhanii walgahii waan akka deebisaan arganne nu sodaachisaa nu doorsisaa jiranii pirezidaantiin yuunivarsiitii faanii. Haaluma saniin torbaan kana keessa barumsa dhaabnee jirra amma akkanumatti jirra. Kaleessa riirijistar waan jedhamu tokko maxxansanii turanii barattoonni haa irra deebi'anii haa galmaa'anii waan nama dhibu foormii san irratti jechaadha. Barattoonni akka ofuma ofirratti mallatteessuudha foormii san irraa kan mul'atu. Kana booda hamma yuunivarsiitii kanarraa eebbifamutti gaafii tokkollee hin gaafadhu. Yoon gaafii gaafadhe murteen irratti murtooytu maqaan itti gaafatamaan matuma kiyya waan jettu foormii bakka hanga shaniitiitu jira. Foormii sana ofuma ofirratti mallatteessu waan ta'eef nuti foormii kana hin eeballu jennee haala sanii kalee amma murre kalee mormii dhageessifannee turre jechaadha. Qormaa jallee sanis dinnee. Har'a ammoo naannoo sa'aatii 4:05tti sagalee guddistuudhaan mooraa keessa deemanii lallabaa turanii namni har'aan tana galmoonni borurraa kaasee akka mooraa gadi nu dhiisu isin beeksisna jedhanii sagalee guddistuudhaan lallabaa turanii akkasitti barattoonni nu keessaallee hidhamanii jiran barataa Dagaagaa kan jedhamuu fi barataa Amaanuel kan jedhamu nu keessa hidhamanii turanii barattoonni kun hanuu deebi'anii nu keessa gaafiin keenya kan hundaati waan ta'eef barattoonni nu keessa maaliif sallatti godhamanii hidhamanii jennee gaafii keenya deebisnee jirra amma ammaatti barattoonni sun nu keessatti hin deebine jechaadha. Dubbiin kun furmaata gahaa osoo hin argatiin waraqaa addaa qopheessuudhaan koottaatii galmaa warreen qormaata qoramuu barbaadan kan jedhuu fi warreen unka kana hin mallatteessines ta'e gara daree barnootaatti hin deebine mooraa keessaa ni baatu jechuun sagalee guddistuudhaan dhaadachaatti jiru jechuun illee haala mooraa isaanii keessatti gaggeeffamaa jiru ragaa waraabbii sagaleedhaanis dhiyeessee jira. Barataan yuunivarsiitii Jimmaarraa dubbisne kuni. Ajeen daawwattoota keenya oduun istiidiyoo Minisootaa irraa qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Oduu isinitti himuun kan si waliin ture Anitichaa Guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii.